Wareegama artist Hacaaluu Hundeessaa booda muuziqaan Oromoo laafa jedhamee sodaatamus bifa haarawaan aartii biyyatti weeraraa jira jedha gabaasni Guyyoo Waariyoo qopheesse. Keekiyyaa badhaadhaatti hanga Galaanaa Gaaromsaa Ittiiqaa Tafariyaan Galeencoo Gammachuu artistoonni hedduun hojii haarawaan uummatatti hamilee horaa jiru. Gaafif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork taname humdamshanii Facebook live daawwachuun riikoordii haaraa obbaaf turdofe torbe tokkoon booda waxabajji gaaf 29 bar 2020 oduun akkan jette dhaga'amne. Misaayilli Oromoo Hacaaluu Hundeessaa boonsaa rasaas dabaaf cubbuutii waraana munduwaaf jilbeeffate. Oromoon dhukkubsate muuziqaa isaallee lafti dukkanoofte. Eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenyeef daadhii galaane. Ittaan sun Hacaaluu Hundeessaa kanyaatti qa'ee maccaaf tuulama Finfinneen abba lafa Oromoo that may have cost the interviewee his life and the Prime Minister, whose reputation has suffered along with the country. Ilma qaali khadhabu mati Oromoo mohum dhibbatamaan dhiibame mani dhaayyo guuraam baay'een ijjeefamoon gameeyyi hedduu khasaama muuziqaan Oromoolleen haleellar dhaqqabdeen gaggabe du'aaf horreesse yookaan du'anii dhabamu ta'uu baatti immoo biyya nyaatanii ka'uun hiree weellistoota Oromoo taate jilamaan booda keekiyyaa dhukaase ilmi dhiira sabaaftuu barraa dubbiin muuziqaa Oromoolleen sarbees qiyaamaa ta'uun qabaa dhaqanii dadhabaan Leencoo Gammachuu ijoollee Vision Entertainment dubbisuu marroon tiyya beella naqabaje waraan gaade sagali dhaabun gam ilur hageerar mucaan qallaan immoo ilu abba boora fardi boor jechuun bosona bazoon fakkaata keessa maddeese sirbi malee Nobeli hidhati zinnaar addunyaan dhowwatti doolara biyyatti fonqolcha ayyaanni diinagde butuchu waraanni filannoo uggura mixeesi hidhanno duudi dargaggeessi jeneraal artisti Hacaaluu guma goota shirrina wal khajir keekiyyaan itti deebisuu roob deebise. Labsiin mootii qottee fakkeenyaa biqiltuu kan dursu nageenya hamba'aan olee calanqootii dirmamuu qabna sirna mootii. Ambo keessa laqaata shaggargay mataan abbaallee yoo dulma jiran badu maqaan akkuminni jedhe du'a Caaluutiin bood muuziqaan Oromoo buleeyyana Caaluu ilmaan Oromoo qaaliin kunuunfame dagaaguun dachee raasuu jeera barcumaan duwwaan Galaana Gaaromsaatiin fardi duwwaan immoo keekiyya badhaadhaatiin Itoophiyaan raasuun hirriib dhowwuu jiran. Garuu duwwan itti aananitti ceena daawwattoota keenya xiyyaarri Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa fe'ee wajjin magaalaa Kaartuumitti qabamuun himame. Xiyyaarri Itoophiyaa kun kallattiin Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee irraa kahuun Sudaan buufata xiyyaaraa Kaartuum yeroo qubateetti kan meeshaalee waraanaa kanneen waliin qabame. Buufata xiyyaaraa kanattis sakattaa xiyyaarichaa irratti taasifameen meeshaalee waraanaa hedduun qabamuu qondaalota mootummaa Sudaan wabeeffachuun maddi oduu AFP'n gabaasee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa immoo gabaasa sobaati jechuun haale Siiraash Sabaaf. Xiyyaarri Itoophiyaa tokko meeshaa waraanaa fe'ee wajjin magaalaa Kaartuumitti qabamuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaati jiru. Xiyyaarri Itoophiyaa kun kallattiin Finfinnee buufata xiyyaaraa Boolee irraa ka'uun Sudaan buufata xiyyaaraa Kaartuum yeroo qubatetti kan meeshaalee waraanaa kun qabamani. Buufata xiyyaaraa kanatti sakattaa xiyyaaricha irratti taasifameen meeshaalee waraanaa hedduun qabamu qondaalota mootummaa Sudaan wabeeffachuun maddi oduu Ajaansi Firaansi Pirees gabaaseeti jira. Akka gabaasa Ajaansi Firaansi Pirees kanatti xiyyaarri kun xiyyaara imaltootaa kan Itoophiyaa yoo ta'u meeshaa waraanaa sanduuqota 72tti guutame fe'eetu qabame. Maddi oduu Reuters bifuma wal fakkaatuun Sudaan meeshaalee waraanaa dirree xiyyaaraa Boolee Finfinnee irraa deemuun Kaartuum keessatti qabame kana duubaan shira jiru qorataa jirti jedheetii jira. Meeshaan waraanaa qabame kun waggaa 2 dura Raashiyaa irraa Itoophiyaa kan seenedha kan jedhu maddi oduu Sudaan gama isaatiin mootummaan Itoophiyaa jeequmsa uume ce'umsa Sudaan gufachiisuuf carraaqii taasisaa jira jechuun himateetii jira. Himannaa kanaaf daandiin qilleensa Itoophiyaa deebisu meeshaa waraanaa gara Sudaan fe'ee seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo mara kan guuttatedha jechuun ibse. Meeshaa waraanaa gara Sudaan fe'amee qawwee adamuuf bitame yoo ta'u seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo nama ergee fi nama itti ergame mara kan guuttatee ta'uu ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa kana kaffaltiin kan geejjibsiisee fi dhimma daldalaa ta'uu yoo ibsu qawwee adamoo kun yeroo dheeraaf qondaalota nageenyaan Finfinneetti to'atamee turuu addeesse.
qaamni meeshichi itti ergame mana murtii Suudaanitti daandiin qilleensichaa meeshaa kana akka dhaqqabsiisu yookaan ammoo adabbii doolaara 250,050 akka kaffalu himachuu ibse. Kana hordofuun dhaabbatichi qondaalota nageenyaa Itoophiyaarraa adeemsa qulqulleessaa erga xumureen booda meeshaa kana gara Suudaan fe'uu isaa fi xalayaa ministeera haajaa alaa Suudaan irraa barraa'ee dabalatee ragaalee barbaachisoo mara kan qabu ta'uu himeetii jira. Wal himannaa fi walitti gaarreeffannaa mootummaa Suudaanii fi Itoophiyaa tibba kana akka haaraatti kan hammaate yoo ta'u, dubbiin qabamuu meeshaa waraanaa kun ammoo caalattuu hariiroo biyyoota lamaanii hammeessuu danda'a jedhamaatii jira. Itoophiyaa keessatti eegga waraanni babal'atee asitti daandiin xayyaara biyyattii seera balallii addunyaa cabsuudhaan meeshaa waraanaa fi loltoota deddeebisaa jira jedhamee himatamaatii ture. Mootummaan Bilisiginnaa gama isaatiin himannaa kana haalaa turus xayyaara imaltootaa keessatti meeshaaleen waraanaa qabamuun gocha sirnichaa kan ifatti saaxilee fi daandii qilleensa Itoophiyaa maqaa gaarii qabu irratti dhiibbaa guddaa hordofsiisuu mala jedhamaatii jira. Riqichi laga Takkazee yeroo darbe haleellaa waraanaatiin cabee ture suphamee tajaajila kennuu eegale. Riqichi kun akka mootummaan Bilisiginnaa Maqalee irraa mo'amee baheen rukutamee adda cituu kan yaadatamu wayitaa ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamoleen hedduun tarkaanfii sana balaaleffataa turan. Daandiiwwan gurguddoo gara Tigraay geessan keessaa tokko kan ta'e daandiin Shiree Maayitsaamrii Gondar kan wal quunnamsiisu riqichi guddaan laga Takkazee kun mootummaa Itoophiyaa fi humnoota naannoo Amaaraatiin daandii gargaarsa namoomaa gufachiisuuf kan ta'e jedhee cabedha jechuun himatamaa turan. Amma garuu baatii lama booda tajaajila kennuu kan eegale wayitaa ta'u riqichi ogeeyyota Tigraayin suphamuu isaa maddeen oduu Tigraay ibsaa jira. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Giinii Alfaa Koondee fonqolcha mootummaan aangoo irraa makfaman. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii mootummaa Ameerikaa fi ECOWAS fonqolcha kana mormanii jiru. Alfaa Koondee eenyu gareen isaan fonqolchee Guyyoo Waariyoo waan qopheesse qaba. In Conakry, where, as we reported earlier, heavy gunfire has been. Alfaa Koondee jedhama. Jaarsa gana 80 bar 2010 irra jalqabuun biyyi lixa Afrikaa Giinii bulchaa ture. Pirezidaantii biyyattii Afreesoo aangoo ammoo baay'ee jaalata. Kanaaf akkuma Itoophiyaa waggaa dabre Kura Saamusaa dubbata. Dilbat kaleessa dhukaas guddayya naannoo masaara mootummaa Konaakiritti argamu godhameen booda barcuma jala butuun udduun lafa waraansisaani. Viidiyoo gareen kolooner Koomaandar Maammadaa Doobuyaa Kadiloo gallakkifteen jaarsa A video shared on Guinean social media Sunday showed Condé slumped on a couch next to a masked soldier. Loltooti jaartuu pessa turtituun duubee geetlebjiin biyyattii rabbaa'uun namichaan gorra fonqolchuu matateemte. Ministeerittis biyyattii yaaliin fonqolchee eegdot pirezidaantichaatiin fashalaa'ee jechuun dubbaate. Garuu dubbiin raayyattis biyyatuun dhugaan fakkaatu. Jaarsa kan eegii qalemiil duwwaa farteessisaniin duubitti cophxee sana mungarree jedhaani. Viidiyoo fonqolchi mootummaa qabiilii Afrikaa ta'uun fuul miidiyaa addunyaa weerarteen. Loltooti lakkoofsaan agnam 8 gaana laaba biyyaalessa diimaa warqeef magariisa uffachuun akkan jechaa turan. Nuqore biyyaalessa haraaraatiif misoomaati. They say the coup was a response to widespread corruption, mismanagement and poverty. Heerri biyyattii waan diigameef mootummaa haaraa hundeessuun mari hundamma tolchine san bulchin jechuun uummata deemte. Giiniin biyyi Afrikaa qabeenya uumamaatiin badhaataatullee tasgabbii dhabiinsaaf rakkin bulchiinsarra kakayyummaan sadarkaa duraarratti argamte. Abbo Kondeen immoo nama dujjeessuun nama duulle saamaa ture jechuun uummati jabeessee maata. In a nearby opposition stronghold neighborhood, joy in the streets as news spread that President Alpha Condé had been deposed in a coup. Addunyaan immoo fonqolfamuu abbaa Mahammad Alpha Condé jabdu mormuu jirti. Hokkaraaf tarkaanfii biyyattii tolta fudhachuun nageenya tasgabbiif badhaadhin Ginii qaballees waan taateef qaamolee wal morkuu jirti cufa hokkar tasgabbeessuun karaa olaantummaa seera hordofeen deemuu qabanii yaada Ameerikaati. Gareen diinagdee biyyoota lixa Afrikaa jechuun ECOWAS fonqolchi mootummaa Ginii keessatti taasifam jabdu mormuun jijjiirame mootummaa bu'uureeraan qabna hamugatiin qab jechuun waacifte dadhaban. Pirezidaant Alpha Condé kabajisaaf malcuuf akka argatuuf waayilanis waliin hidhama waliin al dure tokko malaka gad dhiifaman jabeessine gaafannaa yaada dhaabbat diinagdee gamtaa Afrikaa ECOWAS ture. Hoggana olaanaa dhaabbat biyyoota gamtoomanii Abba Antooniyoo Guutareeziif gamtaa Afrikaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa baay'een fonqolfamuun isaa malee
malee jechuun jiru. Loltooti Komaander Muhammad Daboobii akka diloo immoo jaarsi gargeessanii jiru abbuma beeka. Filannoo uummata saame wagga tokkoon booda waggoota 10 bulchaa guyyaa tokko keessatti Abbal Fakundee qabame loltootaan bakka geeffamin beekanii jedhan. That followed a constitutional referendum that upheld a 2-term limit on the presidency. Daawwattoota keenya walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif hawwina.